Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isin haa qaqqabu jecha kun chaanalii keessan chaanalii Odaa Oromiyaati. Har'a immoo wantoota namoonni baay'eetti gaaffii ta'aa ture chaanalii Telegiraamii irraa qarshiin yookaas immoo maallaqni ni hojjetamaa kan jedhudha. Telegiraamii irraa maallaqni guddaan ni hojjetama jechuudha. Akkaataatti maallaqa Telegiraamii irraa hojjetattan marsa lammaffaa isin qabadhee jira. Akkasumas immoo amma akkaataatti chaanalii Telegiraamii maallaqa hojjetu akkaataa isin itti banattan amma isiniif qabadheen jira. Guutummaa viidiyoo kana yoo ilaaltan hamma dhumaatti yoo hordoftanii irraa barattu jedheen amana. Keessumatti subscribe godhaa, like, share gochuudhaan hiriyoota keessan illee deeggaraa. Akkasumas hamma dhumaa viidiyoo kanaatti obsaan na eega. Egaan gara barnoota keenyatti otoon seeniin dursaa subscribe, like, share gochuun na deeggaraa isiniin jedhaa. Intro gabaabduu kana booddee gara barnoota keenyatti dabarra. Egaan Telegiraamii keessan irra seentanii yeroo Telegiraamii keessan irra seentan akkaataa kanatti fuula isin qabdan isinii baasa jechuudha. Chaanalii haaraa banuuf yookaas kireet gochuudhaaf mallattoo biirii kan fakkaatu kana argama. Gajjallaadhaan mallattoo biirii kan fakkaatu tokko ni jira. Mallattoo biirii kan fakkaatu kana irratti takkaan ni xuxxu jechuudha. Erga xuxxanii booddee new channel kan jedhutu gara raasaa sadaffaarra jira jechuudha. New channel kan jedhu kunoo iddoo mallattoo xiyyaa kana agarsiisaa jiru kana new channel kan jedhu jira. New channel kanarraa al takkaa xuxna. Erga xuxnee booddee fuuldura isaatti channel name kan jedhutu jira. Channel name kana maqaa channelii isin ittiin banachuu barbaadan guuttu. Fakkeenyaaf chaanalii maqaa YouTube koo kana irratti barreessin isin agarsiisa. Odaa Oromiyaa. Descriptioniin optionalidha. Yookaan barreessuu dandeessu, barreessuu dhiisuu dandeessu. Barreessuu yoo barbaadan immoo fakkeenyaaf yoo feetan dhiisuu dandeessu jechuudha. Join godhaa na hordofaa jettanii barreessuu dandeessu. Suura barbaadanii bakka pilaasii kana jira jechuudha. Suura barbaadan irra kaa'achuu ni dandeessu. Ammaaf ani suuraa irra kaa'uu hin barbaanne. Kanaaf kunoo bakka xiyya nama agarsiisaa jiru kana irra xuxxanii booddee suura keessan irra kaa'achuu dandeessu jechuudha. Bakka liinkii jedhu kanatti maqaa chaanalii kootti wal fakkeessanii barreessanii agarsiisa jechuudha. Odaa Oromiyaa. Odaa Oromiyaa jedhee baneen jira jechuudha. Amma meemberiin koo yookaan sabskiraabiin koo 00dha. Maqaa isin lakkoofsa keessan irraa yookaas immoo siimii keessan irraa qabdan add gootanii irratti dabalachuu dandeessu. Fakkeenyaaf amma afurma add godhee isin agarsiisa jechuudha. Addiin godhamu fakkeenyaaf yeroon addi godhu akkaataa kanatti banamee jira jechuudha. Chaanaliin haaraan chaanalii Odaa Oromiyaa kan jedhu akkaataa kanatti banamee jira jechuudha. Kanaaf kana fakkeenya isinii fudhee akkaataatti chaanalii baname kana immoo
irraa itti maallaqa hojjetan yoo maal gootanidha kan jedhu immoo marsaa itti aanu qabadheen isinii dhiyaadha. Ammaaf barnoonni koo har'aa kanumadha. Please chaanaliin kun haaraa waan ta'eef subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif share godhaa.